ofii keessanii qabdan akkana kennitan barbaada jechuudha. Maaliif namni yaada namaatiin waan jirutti deema waan ta'e. Manuufis kannatti ulfaatedha jechuudha. Mee isin osoo ta'e maal gootu isiniin jechuu barbaade sana amanuufis baay'ee kan nama rakkisu abbaan miliyoon daa'ima qabaachuu isaa dhugaa ta'uu isaa amanuun natti ulfaate waan abjuu keessa jiru natti fakkaate jechuudha. Maaliif wanni hin yaadne tokko tasa yoo namatti dhufe nama qaanessa jechuudha. Baay'ee nama qaanessa. Isa kana osoo abbaan manaa keessan yeroo biyya ormaa jirtanis haa ta'u yeroo bira jirtanittis haa ta'u daa'ima karaa biraatti uummatee abbaa manaa keessan kanamii maal godhuu qabdu. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Waaqayyo bakka jirtanitti nagaa fayyaa hunduma keessaniif hunduma keenyaaf haa kennu akkasuma biyya keenyaafis nagaa nuuf haa kennu isiniin jecha. Egaa har'a akkuma beekamu soomiin Faasikaa seenee jira jechuudha. Baga ittiin isin gahee kan qabaadhaan isin gahee hiikadhaan illee isin haa ga'u. Maatii Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan jechuudha. Akkasumallee obboleewwan keenya Musliimaa illee jechuudha. Guyyaa tokko akka lakkoofsa Awurooppaatti ittiin kan qaban ta'a waan ta'eef hundumaanuu baga itti waliin gahee jechuu isiniin barbaada. Hundumti keessanuu jechuudha obboleewwan kooyi. Egaa maaliif dhuftee kophaa kee Samoona immoo maaliif baddee warnaan jettanii Samoona akkuma beekamu soomii qabaa waan ta'eef baadiyyaa turre. Baadiyyaatti immoo neetwoorkiin isin hojjetu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Chaarjeriinis baay'ee rakkisaa waan ta'eef isin ganni jechuudha. Egaa maal qabattee dhuftee naan jechuun keessan immoo dhoolu ani waan ani qabadhee dhufee akka isin yookaan yaada bareedaa yookaan immoo yaada ofii keessanii qabdan akkana kennitan barbaada jechuudha. Maaliif namni yaada namaatiin waan jirutti deema waan ta'e. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee abbaan miliyoon piraankina irratti hojjete. Piraankii kana immoo yeroo darbe tureera jechuudha. Daa'ima akka qabu jechuudha. Egaa yeroo saniif piraankii haa ta'u malee wantichi maal ta'e seetanii dhugaa ta'eeti mul'ate jechuudha. Ani isarraanis hin dhageenye isas waan gaafadhee beeku tokkoyyuu hin jiru. Maaliif naa hin amanu osoo hin gaafadhee illee hin amanu waan ta'eef tarii qoradheetoo waan sana irra gahuun qaba kan jedhu qoradhe jechuudha. Egaan qorannootti gattaa'e booda akkuma tasaa ta'e ittillee hin yaadne nama wayii akka hiriyaatti nama walitti siqne wayiitu jira. Namni kun immoo daa'ima qaba. Daa'imni sun immoo jabduudha jechuudha. Waan jettu guddoodha. Daa'imni kun baay'ee tokko amanuufis kan natti ulfaatedha jechuudha. Mee isin osoo ta'e maal gootu isiniin jechuu barbaade sana amanuufis baay'ee kan nama rakkisu abbaan miliyoon daa'ima qabaachuu isaa dhugaa ta'uu isaa amanuun natti ulfaate waan abjuu keessa jiru natti fakkaate jechuudha. Maaliif wanni hin yaadne tokko tasa yoo namatti dhufe nama qaanessa jechuudha. Baay'ee nama qaanessa. Isa kana osoo abbaan manaa keessan yeroo biyya ormaa jirtanis haa ta'u yeroo bira jirtanittis haa ta'u daa'ima karaa biraatti uummatee abbaa manaa keessan kanamii maal godhuu qabdu. Yaada keessan qofan barbaada jechuudha. Abbaan manaa keessan yoo dogoggora raawwatee tariitii ilmoo argatee maal gochuu qabdu mee gara birootitti dhoksaadhaan ilmoo argatee isin immootu tasa irra geessan yookaan immootu tasa dhiiguma daa'ima sanii qabdanii tariitii ani amma fakkeenyaaf mucaan qaba. Mucuma kiyya kanaan wal fakkaatti jechuudha daa'imni ani argee. Akkasumas immoo haadhas itti dhiyaate dubbiseen jira jechuudha.
ishiinis na dubbisteerti. Ishiin waan ani amanuu hin dandeenyeef ishiin dhuguma natti himte gaarummoo ani amanuu hin dandeenye fudhachuufis heeyyamamtu miti jechuudha. Maaliif kana waan akkanaa kana ni hojjeta jedheetu waan hin yaadiniif jechuudha. Mee sunoo maal gootu abbaa manaa keessan kana wal hiiktumoo akkasumatti jireenyi keessan itti fufamoo daa'ima isaa san fuutanii guddistuuf immoo daa'ima isaa sanii fuutanii akka ishiin gargaaramtu gochuu dandeessu moo cal'istaniitu malaaltu moo maaluma gootu? Mee yaada kanarratti waa xiqqoo akka yaadanaa kennitanii barbaade jechuudha. Maaliif egaa waan hundumaa siintu nu ilaalaa jira yoo hojjennus firaankisa ta'uu qoosa isaa ta'uu badaasaa ta'uu gaarii namuma nama laalutu nama hubata jechuudha. Egaa yeroo baay'ee nuuf yaada baay'ee nuuf kennitu yaada yoo gaarii hojjennee gaarii irratti nu jabeessitu yoo badaa hojjenne immoo kun gaarii miti sirrii miti irraa deebi'aa jettanii namoonni hedduun kan nu gorsitan hedduun jiru jechuudha. Akkasumas namni immoo hojii namaa jibbu hedduu jira. Kanaafuu warri jibbitanis warri jaalattanis abbaan manaa koo akkas ta'e ani osoo keessan ta'e isin maal gootu waan ofii keessanii godhuu qabdan naaf qoodaa isiniin jedha. Maaliif waan isin naan jetta sanii filannoo keessan galcha jechuudha. Abbaa manaa kee tiin waliikii kophaa kee jiraadhu mucaa kee waliinii yookaan immootu daa'ima isaa san guddisii waaqayyo irraa argattaa gargaarchisi akka inni gargaaru taasisi jettumoo maal akka isin na gorsitan hin beeku jechuudha. Garuu qophiin kiyya isaa har'aa miira aariitiinis kan wal qabateedha jechuudha. Akkuma argitanii miira aarii keessan jira dhugaadha. Kana fakkaata. Miira aarii kana immoo namni itti baafadhu hin qabu. Tokkoffaa irratti isiniin mari'achuun qaba. Ofiinis mari'adhee isiniinis mari'achuun qaba. Qofti gahaa miti jechuudha. Namni tokko gaafa waa mari'atu ofiin qofa mari'atee waan sirreessu tokkoyyuu hin qabu. Ni galee ofiin kiyyaa qofa waa tokko sirreessu waan hin dandeenyeef nama ittiin gahadhu waan of biraa hin qabneef isiniin gahadhu jechuudha. Maaliif jalqabni ana achirraan immoo maamiltoota koo warroota na gorsuu danda'an warroota waan akkanatti sirraa naan jedhu siniin mari'achuu tan hin barbaade. Kana akka koomitii na barreessitan yaada keessan akka naaf qooddan abdii guddaa nan qaba jechuudha. Asumarraanii arraba tokko malee jechuun namni tokko gaafa hojiin kiyya yoo isinitti tolu baate hojiin nama sanii yoo isinitti tolu baate amma isin danda'ameen gorsuu yaala. Awoo isin hin danda'amne immoo dhiisaa jechuudha. Ani amma sarana yeroon dhagayeettis ta'e yeroon argettis miira rifaaturraa kan ka'e abbaa miliyoon homaa hin gaafanne jechuudha. Waan nama akkanaa argee namni akkanaa akkana jedhee waanan arge sanitti mudhafe duraan dursee yaada keessanis eeggachuun qaba. Akkasumas immoo muddamuutii hin qabu. Ammallee irra deddeebiidhaan waan kana qorachuutiin qaba jedhee tanan dhiise jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha keessi koo jeeqamaadha. Kana fakkaata. Isaatti nimne jechuudha. Yaa hojiis akkuma argitan jechuudha YouTube baay'ee isinirraa turree jirra. Kanaafuu isinirraas fagaachuu waan hin barbaanneef fakkeenyaaf yoon kana itti hime ta'ee girriitu uumama jechuudha. Isinii galee jeeqamsi waan uumamuu fi waan kana hin dubbadhu isinumaan gahee tanan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti yeroo ammaan viidiyoo jedhu kanatti abbaan miliyoo waan na dhagaa jiru tokko yoo hin qabu jechuudha. Akkasumas inni itti bu'ee waan ani hojjedhu fakkeenyaaf YouTube irratti yoo qophii ofii isaatii qopheesse gadi hin dhiisini yookaan ana waliin dhufee too hin haasa'ini maal hojjette har'aa akkasumas immoo maal haasofte jedhee wanti inni YouTube keessa galee ilaalus hin jiru jechuudha. Ani immoo haala kanaan waan isin naan jettan nan fudhadha jechuudha. Koomentiin kan jiru bilbila kiyyarraa nan laala. YouTubenis kan jiru bilbila kiyyarraa nan laala.
inni baay'ee hojiidhaa galas waan ta'eef baay'ee karaa bilbilaa kana hin ariifatu. Kanumatti yeroo kophaa taa'u kanatti yaada keessan akkanaaf qooddan waan hin barbaadeef yaada koo haala kanaan gabaabsee isiniif ergaa yookaan immoo isiniif himaan jira jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya. Mee isin maal akkana gorsitan ilaaluu barbaadetan jechuudha. Maaliif baay'ee tokko kan nama rifachiisu amanuuf isin ulfaata akkatti amanuu dhiisuuf isin ulfaata jechuudha. Baay'ee gara lachuutti ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu namni tokko yaadee bu'aa ofii buusuu hin danda'u. Ani kophaa kiyyatti bu'aa ofii buusuu waan hin dandeenyeef karaa keessanitti qabadhee yaada akkamii kana gintan isiniif qabadhee dhufe. Mee isin immoo waan jettan nan eeggadha. Oduu isinitti hin baay'isu yaada keessanirraa komentii isin naa barreessitanirraa ilaalee viidiyootis ta'u bifa viidiyoonis ta'u isiniif dhufuu nan danda'a. Garuu furmaata tokkoon isinirraa barbaada jechuudha. Dafee isa hin gaafadhu dafeetu ittiin himu jechuudha. Maaliif miira rifaatu keessa seenee jeequmsi mana kiyya akka seenu waan hin barbaanneef akkan arrifadhee innis tarii yoo dhugaallee ta'e eessatti argite eessaa dhageesse jedhee rifatee mana jeequun isaa waan hin oolleef callisuma naaf wayya. Dubartiin kanuma obsa qabdutu irra caalaa barbaachisaadha waan jedhamuuf mee obsa godhachuu anaaf wayyamu jedhee tanan jechuudha. Kana yaade mee obsuma naaf wayyaa obsa godhachuuf nan yaala jedhee tananii. Egaa immoo gama keessan dhufe immoo yaada gaarii yaada na deebisus ta'e yaada nan deebisnes ta'e yaada barbaadan naa kennuu ni dandeessuun isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.